Okay, hordoftoota keenya chaanala EFO Tube jechi isheen dhumaa kutaa 19ffaa kana keessatti adda baafachuu qabnu maal kan jettudha. Daas kan jettuu fi jecha amma ilaalle duu kan jettu waliin kan deemtudha. Egaa duu fi daaziin taatee amma dubbachuuf nu gargaaru. Taatee amma yookaan present kan jedhamu sanii did kan jedhamu tokkos ni jira. Kutaa keenya itti aanan keessatti ni baranna. Egaa jecha daas jettu kana duu ergi goonee booda ESC itti daballeeti kan argannu jechoota garaagaraa. Egaa he, she, it kan jedhaman waliin nama sadaffaa qeenxee waliin yeroo fayyadamnu ESC yookaan ASC kanatti daballaa yookaan immoo S kan jedhamu itti daballaa. Fakkeenyaaf akka sirriitti isinii galuuf she wants money. Fakkeenyaaf isheen qarshii barbaaddi yoo jechuu barbaanne she want money jennu saatti daballaa, saan itti dabalamti. Fakkeenyaaf she goes to school yoo jechuu barbaanne she go to school hin jennu isheen gara mana barumsaatti deemti jechuudhaaf she go to school hin jennu. Go kan jedhu kanarratti ESC daballaa goes jenna. She goes to school. Kanaaf nama sadaffaa qeenxee he, she, it kan jedhaman kana yeroo fayyadamnu maal goonaa jechoota sanarratti yookaan saa daballaa yookaan ESC daballachuudha. Kan ammoo gargar baafannee kutaa keenya gara fuulduraa keessatti sirriitti adda baafannee ni ilaallaa. Garuu ammaaf yaada isaa jecha daas jettu kun akkamittiin dhufte duu kanarratti ESC daballee nama sadaffaa qeenxeedhaaf fayyadamuudhaaf akkas gooneetti fayyadamna malee yaadni isaa tokkumadha. Duu jechuunis hojii walii wal qabataa, daas jechuunis hojii walii wal qabataa. Garuu garaagarummaan isaanii maalidha? Yeroo daazii ta'u he, she, it kan jedhaniif fayyadamna. Yeroo duu ta'u immoo akkuma kana dura ilaalle warreen kanaaf fayyadamna jechuudha. Hiikaan isaanii perfectly wal fakkaataadha. Wanta akka gargar hin ba'u, hojii walii wal qabatu duu fi daaziin. Garuu bakka nuti itti fayyadamnu irratti garaagarummaa qabaatu. Egaa akkaataa faayidaa isaanii irratti illee garaagarummaa guddaa qabaachuu ni danda'u jechi duu fi daas jedhamu. Garuu amma sadarkaa keessaniif akka sadarkaa keessanitti ishee kana qabattanii jecha daas jedhu he, she fi it kan jedhaniif yoo fayyadamtan, jecha duu jedhu immoo warreen kanaaf yoo fayyadamtan amma sadarkaa keessan kanaaf baay'ee gaariidha jedheetan abdadha. Mee fakkeenyaa fudhannu. Daas jechuun hojii ibsuuf itti fayyadamna. He, she, it kan jedhuuf fayyadamna. He does his homework. He inni. Does his kan saa akka jechuuti. Kutaa tokkoffaa hin dagatina. His homework hojii manaa. Inni hojii manaa isaa hojjeta akka jechuuti. Egaa asitti he, she kan jedhaman kanaaf duu kan jedhu fayyadamuun dogoggora giraamarii sirrii hin taane uuma waan ta'eef he does jenna malee he do hin jennu jechuudha. Ishee kana akkasitti gargar baafadhaatii itti fayyadama. Inni lammaffaa maalidha? She kan jedhudha. She does her job at a bank. Isheen hojii ishee eessatti hojjetti? Hojiin ishee bakka kamidha? Bank. Job jechuun hojiidha. At a bank. At jechuun immoo bakka sana agarsiisa, baankii. Egaa she kan jettu kana does jenna malee she do her job at a bank hin jennu. Isheen hojii ishee baankii keessa hojjetti. Hojiin ishee baankii keessa akka jechuuti. Job hojiidha. Kanaaf jechoota he, she, it jedhamaniif maal fayyadamna? Does malee duu kan jedhu kana miti jechuudha. Mee fakkeenyaan isinii dabala. I do my homework ni jenna. Maaliif Iidhaaf maal fayyadamna inni? Kana dura duu kan jettu fayyadamna. Ani hojii manaa koon hojjedha. We do our homework. Our kan keenya akka jechuudha. We
kan jettuuf maal fayyadamna? Duu fayyadamna malee amma bakka kanatti does kan jettu gashuun dogoggora jechuudha. I does my homework jechuun dogoggora. We does our homework jechuun dogoggora jechuudha. Ishee kana garaagarummaa daazii fi duu akkasitti qabatanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Mee faayidaa lammaffaa jecha does jedhutti haa dabarru. Isheenis maalidha? Akkuma jecha duu jettu gaaffii gaafachuuf nu fayyaddi, ittiin eegallee. Garuu warreen kamii fi warreen he, she fi it jedhamaniif itti fayyadamna. Egaa asitti walumaa galatti kan beekuu qabdan dabalatee sadarkaa keessaniif kan ta'u jecha duu jettu kana wantoota qeenxee ta'aniifis fayyadamuu ni dandeenya, wantoota lamaa fi lamaa ol ta'aniifis fayyadamuu ni dandeenya. Garuu daas kan jettu kana wantoota qeenxee ta'aniif yookaan lakkoofsaan tokko ta'aniif qofa fayyadamna. He, she, it kan jedhan kunneen nama sadaffaa qeenxee kan jedhamanidha yookaan third person singular kan jennu san waan ta'eef daas kan jedhu kana maaliif fayyadamna? Wanta qeenxee yookaan tokko ta'ee fi this, that yeroo jettan wanti sun maa'inni qeenxeedha. This, that kan jedhamu maaliif fayyadamna jennee turre kana dura? Wanta qeenxee ta'eef yookaan wanta tokko ta'eef. Maqaas fakkeenyaaf Abdii does his homework jenna malee Abdii do his homework hin jennu. Maqoolee garaagaraa Caaltuu does her homework jenna malee Caaltuu do her homework hin jennu. Name yeroo jennu bakka kanatti maqaa garaagaraaf maal fayyadamna? Does kan jedhu kana fayyadamna malee do kan jedhu kana fayyadamnu. Daazii wantoota qeenxee ta'aniif, do immoo wantoota lamaa fi lamaa ol. Fakkeenyaaf kanneen kana hundaaf maal fayyadamna jenneera? Duudha. Ayin wanta qeenxee ta'edha. Ana yeroo jennu ani qeenxeedha. You, we, nu yeroo jennu immoo baay'eedha. Duu kana lamaa fi lamaa oliif fayyadamuu ni dandeenya. Daazii garuu wanta qeenxee ta'eef fayyadamna jechuudha. Ishee kanallee garaagarummaa ishee akkasitti qabadha. Gara faayidaa lammaffaa jecha daas jedhutti yeroo deebinu immoo hima gaaffii tokko ittiin eegallee gaafachuuf nu fayyaddi. Garuu kamii fi he, she, it, that wantoota qeenxee ta'aniif that, this fi maqaa garaagaraa maqoolee akka jechuuti. Fakkeenyaaf does she love me? Egaa she loves me yeroo jennu ishee na jaallattidha. She fi daazii kana yeroo wal jijjiirtan yeroo takka hima guutuu ta'a, yeroo takka immoo hima gaaffii ta'a. Fakkeenyaaf she dura buuftanii daazii yeroo bakka kana gootan maal ta'a? She does love me kan jedhu ta'a tuqaadhaan numaa yeroo sana. Sun immoo maal jechuudha? Isheen na jaallatti akka jechuuti. Isheen na jaallatti jennee hima gaaffii goonee yeroo gaafannu immoo warreenuma kana lamaan bakka wal jijjiirraa. Does she love me jechuun isheen na jaallatti akka jechuuti. Love jaalala akka jechuuti. Me na jaallatti, isheen na jaallatti akka jechuuti. Does he want me? Fakkeenyaaf he kan jettu kana bakka kana yoo buusan, does kan jettu kana immoo bakka kana yoo buusan, he does want me yoo jettan inni na barbaada akka jechuuti. Inni na barbaada tuqaadhaan kan dhuma jechuudha. Hima guutuu. Garuu daazii kana fuuldura gootanii he kana yeroo lammaffaarra gootan hima gaaffii ta'a. Does he want me yoo jedha namni tokko inni na barbaadaa? Inni na barbaada. Want jechuun barbaaduudha. Wanta tokko yeroo barbaadan want jedhama. Inni na barbaadaa akka jechuuti. How does that happen? Fakkeenyaaf jecha that jedhuuf daazii fayyadamna malee do kan jettu hin fayyadamnu. Ishee kana asumaan qabadha. How does that happen? Wanti sun akkamittiin ta'e akka jechuuti. Happen jechuun wanti tokko yeroo ta'uudha. How akkamitti. Wanti sun akkamitti ta'e. How does that happen? Daazii fayyadamna that yeroo jennu. Do kana hin fayyadamnu. Does this bus go to Adama? Baasiin kun gara Adaamaa deemaa jira akka jechuuti. Gara Adaamaa deema akka jechuuti.
Does this kana jechuudha baas konkolaataa guddaa. Go to ni deema gara maalii? Gara Adaamaa. Kanaaf this kan jedhuuf maal fayyadamne? Does. Egaa jecha this jedhuu fi jecha that jedhu dura dursitanii does kan jettu kana hima gaaffii uumuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyi inni kana biraa when does it begin? Begin jechuun wanti tokko eegaluudha. Wanti tokko yoom eegala jennee yoo gaafachuu barbaanne when does it begin? It jechuun wanta sana bakka buuti. Fakkeenyaaf dorgommiin kubbaa miilaa yoom eegala jechuun ni dandeenya. Dorgommii kubbaa miilaa sana immoo bakka jecha it jedhu kanaan bakka buufne when does it begin? Begin eegalu yoom eegala. Kanaaf does kan jettu it kan jettu waliin fayyadamna. Fakkeenyaaf when do it begin hin jennu. He, she, it fi that, this kanneen jedhamaniif does kan jedhu fayyadamna jechuudha. Do she speak English kan jedhu kana fakkeenyaaf isheen kun hima doggoraati. Do she speak English hin jennu. She kan jettu ishee kan jettu kanaaf maal fayyadamna? Does kan jettu fayyadamna malee do kan jettu fayyadamnu. Garaagarummaa ishee akkasitti qabattanii himoota garaagaraa keessatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EF4